Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa kana barnoota gidduu kana namoota baay'eetti ergamaa jiru karaa adiseensi keenya isinitti dhufaa jiru keessaa waan tokko fakkeenya isiniif dubbachuudhaafan viidiyoo gabaabaa qabadhee isiniif dhufe. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan yuutuubii keenya Naardostuub sabiskiraayib gochuudhaan jalqabaa isa booda barumsaa waan tokko asirraa argachuu ni dandeessu. Kanaaf chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuudhaan jalqaba viidiyoo daqiiqaa muraasatti waan ta'eef amma dhumaatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Egaa torban kana keessa namoonni baay'ee wanta akkasii iskiriinshotii gootanii natti ergaa turtanii karaa keessa namoonni baay'een na gaafachaa turtanii jechuudha. Innis taaskii infoo guuttanii jirtu yookaas akkaawuntii baankii keessanii illee wajjin wal qabsiiftanii jirtu. Garuu waan kana fakkaatutu dhufee adiseensi keessan keessatti taaksii infoo keessan irratti diimessaa jechuudha. Kun maaliif kan jedhu namoota baay'ee kan naasisaa jiru jechuudha. Na baay'ee waan nama naasisu miti, waan xiqqoo sirreeffannuudha waan ta'eef aga xumura viidiyoo kootti yoo dhaggeeffattan salphaatti sirreeffachuu dandeessu isiniin jedha. Egaa barnoota adiseensi wajjin wal qabatu viidiyoo baay'ee hojjedheera. Akkaataatti adiseensi guutuu danda'an yookaas adiseensi akkamitti guutuu akka dandeenyu viidiyoo koo keessa yeroo dhiyootti kan hojjedhe tokko jira. Yoo hin jiru ta'e koomentii irratti naa barreessaa diskiriipshinii yookaas koomentii jala isiniif kaa'a jechuudha. Liinkii isaa kallattiidhaan dhaxxanii argachuu dandeessu. Liinkii viidiyoo kootii kana jala viidiyoo amma irratti dubbachaa jiru kana keessa warri viidiyoo isaa barbaaddan meesejii irratti naa barreessaa jechuudha. Meesejii irratti liinkii isaa akka isiniif kaa'uuf naa barreessaa isiniif kaa'a jechuudha. Amma garuu akkaataa kamiin kana akka sirreeffachuu dandeenyu sitti hima. Kunoo akkuma asitti argaa jirtani approved ta'ee jira yookaas fudhatamee jira jechuudha. Maal taaksii infoon koo jechuudha. Taaksii infoon maal akka ta'e hundumti keessan beektu warri yuutuubii fayyadamtan. Taaksii infoo jechuun ani jiraataa Ameerikaa miti, garuu taaksii infoo guutee kan persentii 30 sanaa irratti waliif galee kan jennee guunnu sana jechuudha. Akkuma beekamu Juulaay 6 bara 2022 keessa kanan guute jechuudha. Kun kan kiyyaadha. Juulaay 6 2022 keessa 2022 jechuun biyyaansa amma 2025 keessa jirra waan ta'eef turtii waggaa 3 jechuudha. Akka carraa ta'ee yeroo darbe keessa kunoo bifa kanaan naaf ergamee ture jechuudha. Maal jedha your tax form express on jedhee gaaf 12/31/2025 expired akka ta'u yookaas akka hanga gaafa guyyaa sanaatti taaksii infoo RSO akka hin qabu bakka kanatti naaf kaa'ee jira jechuudha. Bakka kanatti naaf kaa'ee jira. Isa kanaaf sirreeffachuun dirqama narra jirudha jechuudha. Kana akkaataa kamiin guunnaa jettanii namoota baay'ee sin rakkisuu danda'a. Maaliif asitti approved jedhee jira. Bakki isaa eessa kan jedhuun isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf jalqabaa kiroomii keenya keessa seenna. Kiroomii keenya keessa seenee isinitti agarsiisa. Akkuma kiroomii keenya keessa seenneeni asitti Google AdSense jedheen barreessa. Fakkeenyaaf Google AdSense gaafan keessa seenu Google AdSense Google AdSense akkaataa kanaatiin sarchii godheen seenaa yoo na seensiseefi seensisuu deddeemuu duddubattan deebi'aa jechuudha. Xiqqoo bilbilli koo istaakii gochaa jira, dhiifama. Bilbilli koo istaakii gochaa jira. Kunoo fakkeenyaaf seeneen jira. Akkuma seeneen kunoo bakka kana naa baasa jechuudha. Taaksii infoon koo guutamee jira, garuu yeroo darbe sirreeffadheera waan ta'eef maalan godhaa mana taaksii infoo hojjettu kana keessa al tokkoof tuqaa jechuudha. Warri isiniif hin guutamne bakka kanatti diimessee jira. Isuma diimate sanarraa al tokkoof gaxxuxxu gaafa sana booda akkaataa kamiin akka guuttachuu dandeessan isiniif fidaa jechuudha. Inniyyuu kun akkuma argaa jirtan kun asitti approved jedhee jira. Gara olii kanatti immoo ni diimessaa jechuudha. Ni diimessaa. Warri sirreeffatin jirtan maal gootu gara dhumaa dhuftu. Gara dhumaatti ol harkiftaniitu dhuma kanarratti argaa jirtu jedhee yaada. Maal jetti? Submit new form jettee jirti. Submit new form kan jettu kana al tokkoof tuttu. Ani guuteen jira waan ta'eef keessan seenu
erga submit new form jettanii booda yeroo baay'ee taaksiin foon kan inni duubatti isin deebisuu fi yeroo darbe viidiyoo koo keessatti isinitti agarsiiseera. Lakkoofsa saanduqa poostaa oopshinii waan ta'eef isarra yoo dabartan salphaadha. Yoo lakkoofsa saanduqa poostaatti guuttan garuu yeroo baay'ee kan inni isin gaafatu paaspoortii keessan fa'aa isin gaafata waan ta'eef lakkoofsa saanduqa poostaa oopshinii waan ta'eef irra darbuu dandeessu jechuudha. Egaa isa booda kun dhuma kanarratti xuxxaniitu kan hidhattanii taaksiin foon keessan guuttanii akkuma yeroo jalqaba guuttan sanatti guuttu waan dabalataa waa irraa irreessitanii isin qabdanii jechuudha. Isa booda waan lama isin gaafata kun bakka notification kanatti bakka waan lama diimessa jechuudha. Amala isaa keessaa kan gidduu kana dhufaa jiru